Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtuu obboleewwan keenya. Baga nagaa taatanii baga naaf jiraattan bakkuma jirtanutti keessattuu warri yeroo Ijipti viidiyoo kana sheer olii golaati. Antiqoo naannoo irraa fagaadheen jira guyyaadhaa torban kana obboleettii keenya tokko dhukkuba. Obboleettii keenya tokko dhukkubu sana maallaqa of harkaan qabdu waa tokko hin qabdu wallaahi fira wayii isin qabdu nama isii gargaarullee hin qabdu ijoollee wajjiniin mana kireeffattee jiraattu qofa qabdi. Akka carraa ta'ee dhukkuba yeroo ammaa kana ka yeroo keessatti ijoollee meeqaan urkaa fixee dhukkuba TV jedhamu kana dhukkuba darannoo sombaa jedhamu kanatiyyuu biyya yeroo kanatti baay'ee hammaatee jira. Kanaaf obboleettii keenya tokko baay'ee qufaatii isiidhaa wajjin kun dubbee koo jirti. Isiidhaa wajjin mana kimitti deddeebi'aa jira wannan beekun jiru Fatiyaa mujahidii mana koo keessa jirti. Mana koo keessa kan isin jirtu kiraa wayinaa kaffaltee yookiin immoo waan haa fayyadu fituun ta'in rabbiif jecha ofitti qabee fudhee galee mana kaadhee jira. Yoomi gaafa haati duudhaa guyyaa lama isii hafu akkuma isin argitanu maallaqa hin qabdu yaa jara keenya sumunii tokko of harkaan qabdu Fatiyaan jechuudha. Sana booda mana kireeffattee jirtu keessaa qodaasii akkasiin dhuftee fudhattu godhanii yeroo nan bakkeedhaa hojiidhaa daddabee galuu Fatiyaanii qodaasii baadhattee karaarra deemaa jirti kaalsiidhaan miila duwwaa jechuudha. Kaalsiidhaan caammaa malee argeetanii maal taateen jedheeni maal taate Fatiyaa jennaan manan dhabee iddeetti galuun dhabee jennaan maal egaa akkuma teettooki saaloonii marra ciisitti taa'een fuudheenii gale sababa jechuudha. Ergan fuudhee galee akka carraa ta'ee boromtamuu haatisii garaa kiraa deemani. Erga haatisii garaa kiraa deemanii gaafa ansiluma sodaatan jira argitaniittu gaafa haatisii du'anu isin ganama gara garaan deemoo lattee laayivii waraabaa haadha koo biran naqaa maal jedhaa turte. Amma immoo gidduu kana xiqqoo sabartee turte. Hiriyoonni sii namoonni sii beekanus kan hin beekne dhufanii bira bulaa erga taaziyaatii manuma kociisaarti. Guyyaa hadhaa ammoo akka carraa ta'ee obboleettii keenya ishii dhukkufattu kana wajjiniin beellama xumuraa waan ta'eef nama erga dura beetan waliin deeme jechuudha. Qaxaroosa xumuraa jechuudha. Obboleettii keenya wajjin deeme. Yeroon obboleettii keenya wajjin deemu akkasiin TV qabduu fi akkasii qoricha fudhachuu qabdu naa himani. Dhaggeeffadha warri yeroo bareechaati waan an keessa jiru jechuudha. Sana booddee warri akkasiin dhukkuba TV qabduu fi qoricha fudhachuu qabdu yeroo jarri naa barreessanu eengaddas UN dhaqeera senitti meera. Hadhallee waraqaa mustashfal maal maqaan isaa Abbaas Hilwaan obboleettii keenya tokko illee naa achitti ol argine mustashfaa Hilwaan geessee ofii gooti jechuudha obboleettii keenya kana. Yeroon geessu TV qabdi yoo bitaa UN qabaatte malee qoricha kennuu hin dandeenyu jedhanii ari'atan. Eengaddas maalikiin geessinaan na ari'atan. Mucaa kana wajjin si kaayee argaa jira. Mucaan TV qabaachuun si barame. Bitachuutti maallaqa guddaadha. Uummata kadhachuutti isa sin argaa jirtanu. Gara hundaa gargaarsa. Kanaa jedheen dhiisee ofii gooti si kaayee wajjin nyaataa jira. Akkasiin bitaakaa argattu jechuudha. Bakka mustashfaa kanaa Hilwaanii ka'ee fageenya salaalaa. Maadiidhaa ka'ee Hilwaaniin geessee Hilwaanii ka'ee immoo obboleessi keenya tokko kottu mul'atu. Obboleessi keenya kuni wallaahi maqaa isaayyuu hin beeku waan. Hilwaanitti wal argine. Hilwaanitti wal argine siniisee si biraan deebi'u UN si wajjin deema jedhee na wajjin UN deemee dhanneetti himneefi. Mucaan kun dhukkuba TV qabdi. Bitachuutti maallaqni isaa guddaadha. Warri mustashfaa immoo yoo bitaakaa qabaatte malee hin kenninu jedhanii jedheetan itti hime. Itti immoo waa tokko sii gochuu hin dandeenyu. Akkuma nama fayyaa qaxaroo eeggattu malee bitaakaa sii kennuu hin dandeenyu jennaananii gara manaatti galaa jira. Amma ijoolleen viidiyoo Fatiyaanaa erganii kan isiin sigaaraa tuttu kan isiin boossu haadha koo bira naqaa jira nan du'a ofan ajjeessa kan isiin jettu natti ergani. Makiinaa oofuun dadhabean. Dhugaa rabbiin itti maan. Makiinaa oofuun dadhabe gurbaan bira jira tariina taasifaa jira ta'a jechuudha. Wallahi makiinaa oofuun harkaa badi. Maaliifi mucaan kun yookaan ta'e gaarra buute namuma keenyatu harka qabee manni sii kunoo ta'e mana koo fida. Yaa jara keenya mucaan kun kiraa manaa wayinaa kaffaltee yookiin immoo waan fayyaddeetu hin ta'in rabbiif jecha ofitti qabee jira. Narkaa badee kanas waa'een Fatiyaa kun tasa narkaa badee raawwanna kooti ol ta'eera. Waan bor miidiyaa irra baatanii na komachuu jirtanu hadhuma anaa wajjin waan godhamu qabu godha. Warri kan yeroo Ijipti keessa jirtan rabbii sodaadhaa an fageenyan jira. Intinaan jira. UN jiraan. UN jechuun yoo bitate sa'aatii tokko wayi makiinaa of hin galaan.
amma sanatti yookiin mucaan kun rakkoon irra ga'uu danda'a. Kanaaf rabbii jedhaati bakkuma jirtanu bakka Fatiyaan mujahid jirtu naa barbaada qaba alana ingeenyaan geessetti waan ta'eef yookiin yoo inni itti kennu ta'us walumaan qabnee hin gara tokkotti yookiin mana akimii galchuu ta'us wallahi harkaa badiyaana. Balaadha biyya kana keessatti namni rakkoo wayii irra geenyaan bakkeedha. Harkiseesitti fida poolisiinis ta'e eenyuun namnumti keenya yoo harkiseesitti fida mana isaa teessi jedhee nama gargaaruun rakkisaa ta'eera jechuudha. Anamma akaagulii keessa hin jiraan gara maadittuu miilli koo hojjechuu dideera otoo karaan jiraate waan ana siin badu. Wallahi nama harkaa badaadha. Kamiifuu bakkoo jirtanitti du'aadhaan nan dagatinaa. Mee warri kan yeroo jirtu jettan rabbumaa jedhaati gadi baati bakka siin jettu naa barbaada. Reedii Adam gadi bee amma giraandi moolii keessa naannaa jira. Warri kaan illee rabbumaa jedhaati taaksii qabadhaan nan kaffalaa kan taaksii rabbi natti fuudhe barbaadaanii bakka siin jettu an bakka siin jettu na wallaalee akka rabbi natti fuudhe amman mucaa kana manaan ga'ee jedhutti wallahi soba sitti fakkaata kotto obboleetti kobe dubbadhu mee uummata kanatti waa farankaa kadhachuu miti. Dubbadhu itti dubbadhu sagaleen kee nagaamu mee uummata kanatti dubbadhu akka jarri mee dubbadhu. Dhugaadha na wajjin cinqamaara mana hin jiru na wajjin bakkee jira dhabuun torbee fayyaa na wajjin cinqamaara na gargaaraa fidoo keessa isa gargaaraa. Kana kuno wallahi isiinuu gargaarsa barbaaddi garuu immoo sarabbiin kun argu ofii gootii ban bakka naqetti amman qabuun ofii gootii kaffalee namatti illee nimne waa hunda miidiyaa irra fudhannee baanee ittiin kadhachuun hin ta'u. Sini galee waan ofii dandeenyu ofuma gargaarata waan immoo hin dandeenye intana jechuu wayyaa jedhetanii ofii gootii borsaa gootii kan nan sumunnii tokko naman gaafatin ofii gootii ban gargaaraara. Amma kan gargaarsa jiina dhibaan jiru. Kan gargaarsa dubbii lubbuutti deemaa jiru kunoo la reedii Adam kunooti. Erga ganamaatii ba'e wallahi achumaan itti dawwaleen yeroo intalli tokko naa dawwalte Fatiyaa mujahid sigaaraa xuuxaa karaarra deemaa jirti jedhanii liivii waraabaa jirti naan jedhan. Ani immoo feesbuukiin si cufamuu tan beeka. Feesbuukii irra galee dadhabeen reedii narkaa badee kalas. Reedii makiinaan oofaa jira. Waa haasa'uu danda'an jiru. Mee barbaadin jedhee jarri mana keessaa mandara keessa barbaadaa jiru. Reediin barbaadee feesbuukii irra galee dhabee yuutuubii irratti argee yuutuubii irra teessee laayibii dubbataa sigaaraa xuuxaa jirti naan jedhe. Wanni isin dubbattu waan nama fayyaati. Haati koo na waamteetti nuqqatte jedhanii inni si nuqqatte immoo yaada kootiif yaada obboleessa kootiiti yoo rabbi jedhee an bira ga'uufanii nan deemaa jira jarri maxaaraa hin deemtu naan jedhanii maalan ta'e wanni isin haasoftu haasaa namni nagaa haasa'u miti. Wallaahi bakkuma jirtan du'aa hin kadhaa mee obboleewwan koo barbaada reedii itti jabaadhaa barbaada galatoomi reedii Adam warri kaan illee gadi baati barbaada ana qofatti hin gatina. Mee rabbii sodaadhaa ana qofatti hin gatina akka waan an ilmoo kooti miti mucaan kun. Agaagulamuu koon barbaadina yoo jiraanne wal fayyanna gatii ta'eefi amman maadii ga'utti warri kan yeroo jirtu walitti maati naa barbaadaan sinin jedha galatoomaa waan an jedhuun qabu viidiyoo makana sheersee olii godha waan rabbi namatti fide maal godhanii isitti akka hin dallanu nan dhabeem jedha naako. Isitti dallanee bakka ija koo duraa deemii baatee deemte kan hin jenne Fatiyaan akka mataan sii nagaan taane hedduu ta'e hadhaa miti anu bachuun koo turee jira. Turee jira gaafuman isii wajjin cinqame maal jedhee jennaan ol baatee laayifii irratti na himattu niyyi wallaahi mucaan kun nagaa miti jedheen intinaa jedhe. Sini galee Fatiyaan mataan sii dhibbaan dhibbatti akka nagaan taane bareera silumaan. Sababii kanaan duuka rakkataadha malee akkasiin na mufachiiftuun akkasiin na dallansiiftuun Fatiyaa of ittiin butuan. Garuu nama kanaa yoo of ittiin bunne eenyuun of ittiin butu dandeessanii guyyaa lama wajjin hin bultan. Nan beekaan rakkoon isiin haasaa isii nan beeka aarii isii nan beeka waa hunda isii nan beeka. Namni akkanaa immoo rakkoo mataa yookiin rakkoo yoo qabaate malee callisee akkasiin ta'uttan amanee jira. Sini galee ammaatuman argee qabee fuudhee galee yoo danda'ame gara manaa kimii yoo namni gargaaru jiraate gara manaa kimii geessee galcha malee waa gochuu hin danda'u. Nama rakkiftuu akkana argeen beeku abbaan. Iddeen geessu na beejaran.
والله أما ثاننا النيرة متانا وجنين ألو ألو أبيت أنا أرجعني ما أنا أرجع يوين نجرا والله تيكتوك يرجعتي ماما ناتين دولين نان جتة مي تيكتوك يركونا ولا وايلو مسيكان ناتي ميو بولتي كي نجانا تيكتوك يرجعتي جانا نيربي لا تلاتني تيمو يناسي شير سينغودي نافي چلو ميلا جالالا اتسين دولينا اتسين دولينا أنا يوت دولنا تيجي تبارت كنا ما ريان سيدو كو أسكيسا كنغنا منا دولته لايف تيكتوك يرجعتي ماما मेरे दी कोई नंदा वाला फिर रेडी आके नंदा वाला फिर नगात अवंत बोला नंजरू खराडे रंडे मा रब्बु मा बोली करन आयशे बोले तिको मैं यानी सी वेनी रंगा लाजरा माध्यम मंगो तिबिल बिला खासु नंदो माथिम बियर रामो ነው ያለውት ኤርፖርት ነኝ ናንጀት ሄደ ማቲሞ ማቲና ብለኝ ጓደኛ ሲሲ ከጆጀ ደም እሺ እና ሙባሪክ ጋር ደውልልኝ ፖሊስ ይዞኝ ነው ኤርፖርት ነው አላስወጣ ብለውኝ ነው እየመጣው ነው አለ አቦን ሶብ ዲ ወለ እንደደ ዋዊ መቃቆት ይዋኒ ሲያዘፍቱ አንገለና ዱፋንጅራ ሲንጀነኒ ቆይ እንደ ወላፊ መሜ ቆይ እንደ ወላፊ ربي مالي في كلنا فتنا جرا هم بيكوا خير ما في أشياء نشوف تنادت شوفتت لا يمكنك إرسال رسالة صوتية عن طريق إضافة نجمة قبل الرقم وإعادة الاتصال. The mobile you are calling is switched off. أنا فوري كي روكي سيرتن محمد النامي ورمانا جتن ديريس دبرتيريس بربادا أنا كفتين كتينا واي فتيا كنا فتيا را وطن سموني بايدا منجرو وانتين كرامان أنا كبل تنجرو اتميدهم ولي ما فتين بايدا منيان كنا بكوانا بايدا وي أرجع دو أنتنا جرينا